Wattoota saxxanhuud chaanela keenya kanarratti hojii babbareedaa qabannee waan dhufaa jirruuf akka hordoftan akka share nu gootan laayikiif ummatti dhaabbadhaadha. Yuutuuboota Oromoota akka waliif guddifnu dhaamsa kiyya kanuma bakka. Akkam jettan hordoftoota daawwattoota chaaneelota keenyaa chaaneelii Musteefaayil ogeessa jaalalaa akkasuma chaaneelota Gararaaswood Kombeewood kana qabna irratti hojjechaa turre sanirratti hojjechaa turre kana fiidiyoota keenya dheeyitanii daawwachuu dandeessan amma chaanela haariyaa saxxanhuud qabannee dhufnee jirra. Chaanela kanarratti fiidiyoo bareedaa shaashaa nama bashannansiiftu koomidii akkasuma sirboota tokko tokko warreen as keessa jiran fiidiyoo isaanii dalaynee irra gadhiisuudhaaf qophii xumurree akkasuma diraamaalee nuti hojjechaa turre keessaa tokko mee fiidiyoo kana keessa laalaadha ittiin bu'aaraa jenname akkanaa sinjaa Akka beekamu san irratti qophii takka waan takka garagaraa takka babbareedu takka qabannee isii dhiyaachuudhaaf nuti jennee yaannaani akkuma beekamu agarutti isin raasiis ni baasna barbaanneen ni naaree beekta amma gidduu sanatti aaree jira subscribe godhi si barbaachisa subscribe gootu malee irra dabrin siif